السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما أركفوني هردفتوتا في كبجمتوتا جالتمتوتا جانا لفايا ورمو جالت ترقمتنا كم جرتونا كاغيساني إسنين جنة أكسما وريها رواقرا جانا لكينيا لفت لايك شير سبسكرايب قولون نتي دبالا ما إسنين جنة أكسما وري ماتي كينيا ترسان غلطو ما إسنين جنة كا نجج بيسيتني هدو تكا نجنا لابچا جرتني غلطو ما إسنين جاء الركا وان هدو سمونا ما بورتو sheekarobe akkuma beekamu sammuu keenya hedduu bohaarsaa jira. Mee waa'ee fuudha isarratti maal ja'a? Maaltu isa mudate? Walumaan lallaa hanga xumura viidiyoo keenya na waliin turaan afeerraa kiyya inshaallah. Ani hedduun kofle. Fuudha kiyyarratti yoo kaayidee butaate hedduun namaa waa'ee beeloo naan jedhaa ture. Beeloon wallaahi ani kuban qabu. Kuban qabanu kasanarra gahe. Dhagaa kuno. Kasanarra dhufe. Kasanarra malee kuban qabanu. Ani aarii intala butee dafee keesseessisaa fi akka itti qabee argitanii bara garri bara qabee dafee bara fiigarra wala salpha. Niman salphatee qabee dafee. حبيبي أجل اللي يخن الدواء سناتي دقينيان نوري قلبي كاوا واريخي دبتشوف قربني قرقوا خميئته alam bahini maal nurraa barata ilmi lafaa urfu maal nurraa barata jechuuf dubbatte malee bifa aadaallee jeeqee mi aadaa biyya sanillee jeeqee miti kanaaf rabbi jidduma gale dargaggeessi keenya anu haa fuudhu ka fuudha dadhabe yaa rabbi itti nuu fuudhi intala ammoo heeruma dadhabdeetti jette yaa rabbi nama gaarii itti qabin jedha fuudha kiyyarratti yoo kaayidee butaate hedduun namaa waa'ee beeloo naan jedhaa ture beeloon wallaahi ani kuban qabanu kasanarra gahe kasanarra dhufe kuban qabanu ani aarii intala butee dafee keesseessisaa fi akka itti qabee argitanii bara garri bara qabee dafee bara fiigarra wala salpha niman salphatee qabee dafee siisees waan soddaan kiyyallee kuba qabu akkas waan ijoolleen xixiqqoon dalage maaliif jennaan soddaan nama diin qabu soddaan ki diin nama diin jedhanii naa kennan akkas wallaahi nama diin jedhanii diin haga jaalatan nama diin jedhanii naa kennanii warra Hamzaan nama ani beelloo mormaa faallaa sanii nama hojjedhuu miti kanaaf namni hedduun beelloon gabbahee sheeyni akkanatti munkara sanii ammallee ittiin dhaabuu didee naan jaa sheeyni akkamitti kanii sandaa'oo godha dhaabatee sheeyni hin dubbatu gurbaan fuudhaa akkamitti dubbatu achi dhaabadhee ittiin akkamitti dubbatu qaanyiidha dafee tarabtee makiinaa keessa seensan nama yoo taatan gubbaa ol bayanii akkanatti kaasan akkas dubartii namaa silaa kaasuu nuun ta'u jaartii ofii ani ammoo ni hinaafa wallaahi hinaafa jaartii keessanii irratti hinaafa hattan Ali ibn Abi Talib cagas Ali ibn Abi Talib hinafuu keessa cagas ni hamza Ali ibn Abi Talib siwaaka Faatimaan intala Rasuulatti alayhi salaatu wassalaam maal goota yaa siwaaka gootee beeyti Faatimaa keessa maal goota siwaaka osoo ati aboo wallaahi hinaafe Faatimaa keessa ati ammallee siwaakni kun Faatimaa keessa ta'a abbo dhiirti siwaaka isiin siwaakutti namaa miti siwaaka isiin siwaakutti hinaafe maal goota ilkaan Faatimaa keessa maal goota buusi waa kan bara bo sheeka daga kanaaf inaafu galeetti akkas namni mukarra koree baraab hattan kanaa miti kaniisa dubbii nama kolfisii tooyi hattan baay'ee fincaan na qabee ture wallahi abootaay gurbaan fincaayin sila bar duuga'ee bara jedheetiin fiigaa ta'i tokko kaameraa na duuga fiigana kaasu tokko bishaan na jalaan fiig tokko kaameraa bakka hin jiru hatta nagana takka namni galiisan nama jalaan fiiganii kanaaf ammoo munkara bakka sanitti deemsisuun guyyaan hin dubbisu sheeka guyyaan hin dubbisu jechaafi malee ani wallaahi silaa dhiisee akkasumatti silaa sa'aatiin nagahee malee makiinama keessa seenee dabarallee waan jedhu jedhee guyyaan hin dubbisu ummata keenyallee ulamaa hedduu tajjira kabajaa jedhee callisee kanaaf namni gara siinillee beelloo maalii jettan ani waan san keessallee hin jiru soddaan kiyyallee keessa hin jiru jechuun hin barbaade isin mara rabbi isinii haalaafisu fuudha isinii haalaafisu har'a guyyaa 8ffaa kiyyaati isiniif gadi ba'ee wallahi sheek gaafi tokko sii gadi ba'ee gaafi tokko sii qabu naam gaafi tokko sheekni keenya tokko maal jedhe taa'eeti mana rifeensaa osoo rifeensa jirattu mucayyoo tokko namni isin baadiyyaa deemtee dhufte naannoo gartee oromiyaadha isin namni kun taraa deemee dubbisa boo mucayyoon tun yeroo laal muslima fakkaatti sanuu gartee shaarbii kaatteetti gartee akka ijoollee muslimaati namni maal sabee taraa dubbisa jennaan abbaan manaa sii rifeensa sheekarraa muraara beekte aanteem kafala kana sinaa zayyiroo naan jedhe ati yoo barbaadde ka'e itti dubbisi hinaffaan hin jiru nama hundatu gartee ijoollummaan eessa jiru hin jiru badhiisummaan eessa jiru namni foon booyyee nyaataadha namni foon booyyee nyaatu hinaffaan keessanirratti hinaffaan jiraachuu namni gariin na gaafataayyuu jaartii teessan sheekanuun mul'isa anuu laaleen kuuf wallahi laaleen kuuf
nagar fudi le ya abadi nagar warri ollatu gafa ida yo arge jabat takbir gafa ida warri ollatu yo arge jabat sheikhana rabi'a la tagay rasul sallallahu alaihi wasallam al haqq wala lisan umar jalal حقني الربا عمر الرجل يتكلم به كيف شاء أكبر تندوب تجان نما كان قوسان سينا أتن كلامي دي والله نمني فقات الرا بدرتي ولا لا جرا حتى ثاني أكو جدون ثاني أكاكي يوان جدون تيك توكي كان رت والبيت تيك توكي واقف على جتة دقيه نمني قلبه لا بقولنا يلابي جرا رابي بر لا بقولنا جندو سكالي جرا نمني مارشا سكالي جرا كتبنا قدا فولو كتا دوبرتي بنا أكو نادات جارسا أكاكيو كنا تاب قدا فولو نقدا مالكون كنتو سكالمي جتشابر ماشران سكالمي جتشابر نوين سكالمي جتشابر يا أكيا كنا انتينا يا أخي يا أخي لا بسدادا دوبرتي نزير رباتي أكو جرون وفتن تاني قدا تاب قدا تاب مال تاب زي قدان تاب جدي مال تاب زي قدان كم اللي عرب اللي تأيه لا مال تاب قداني يا كنا برمني صلاة اللي سومر اللي تقول سجرا لا إله صلاة نكرته سومر نكرته إنا فان جارتي تسنك سجرا شوف أكس إنا فان جارتي تسن نما ميك عرب أبو مين زين لدمني والله لا حول ولا قوة والله نما ميك عرب مين زين أفرني ما عرب أفرني سوالي ما عرب لا إنا فان جيرو أكنا مو ينفودني يبيس ينفود والله ولين تفوت يا رجال دايرو أفرنو فود أكس أفرنو فود والله كونين الراب كون سورة ولينكا ربي صداتا جارتي كيسن إنا فان جيرا شوف أني جارتي دراني والله دو غونغورا كلتي متو كولالي نمني رابره تو فاسه ملي وان سنا وان حسامو كم اوبليتي يا اي بي اوبليتي يا باسون كم اكس هادتي يا رادل دربي كبجا كم اكس دوبرتي امو اككلتي كبدا والله اككلتي كلي يور فقرين تبديني دوبرتين قبل الى اكن الراچنا دبا كان الرؤوم أكس إن أشكنا رسول ربي عليه الصلاة والسلام يوهي أجيل جدت إن جابسي توكسرها طلاقها النبي عليه الصلاة والسلام أبسم طلاقها كنا بموتين دبرتي ورك أبدان ربي صداقة دبرتي كيست أككلتي كبدا شيكوني دبرتي جبسي جانبات إن جبسين أنا يوم كسي إن جبسين إيه والله ما إن جبسين أككلتي كبدا إيه والله إني جبسين إيه سري كنا دبرتي غرينا مو بكال سيمي چور عبد الله تستاتي لا ما gandatti turte jedhe ollatti keessaatti go miila bitaa ol fuudhee isa funyaanii irra dhaabata la eeggat atillee dubartii kabajaa isaa atillee dhiirsa kabajaa akkas kabajaan dubartii mana keessaan male dubartii dhagahi mana keessaan siin male kabajaan bareedumni jaarsaa bareedum mana keessa bareedi uffata ammallee godhattu dhiidaa biyyettee baafatteen kaayi guyyaa eebaluutiif jettee baafatteen kaayi jaarsa keessa bareedi jaarsi kee wayitisi manatti galeetiin hin jedhe bifa ammalleetiin hin badaas irraa arguun qabu bareediif shari'aan kasiin jette jaarsa bareedi siin jette malee ala bareedi siin hin jedhe akkas wallahi kanaaf gabaadhaa ummata keenya rabbi isin haalaafisu qabuudha dadhabe rabbi isin haalaafisu jira hamza baay'ee si galatoofannaa nu bira dhaabachuu keetiif si galatoofannaa yeroon asraallee nutti gaheetiin hin jira irra dabreetiin hin jira inshaallah har'a galgala ambootiin gama tiktok ahmad culullee yookaan ta'u shekriyaa diinaa ta'u achirratti akka dhiyaatu naan jaanii jiranii guyyaa saddeettaffaa kiyyaati guyyaa dhoosisaa kiyyaallee fakkaata guyyaa dhoosisaa kiyyaa kana maal qabatanii akka dhuftaniin beeku akkas haanuu abaaboo itti dirtanii miiree warra geeniif jedhee achirra taa'u sanu asii kaan leencatti kennitanii meeshee kaaroo beetii leencatti kennaa hin arginaa galgala wal arginaa sa'a lama Itoophiyaa halkan keessaa sa'a lamatti yookaan mana ofii banadha yookaan amma culullee irratti yookaan ammoo mana sheekriyaatitti rabbi sa'aatii saniillee nu haa gahu sillee karaa dheeraa dhufteetiniin karaa dheeraa deebi'uuf jirta. Kalee mana keenyatti gara kitaaballee madardara guuranne aga silaa mana argannu jenne akkanuma goone argitanii akkanuma goone. Maashaallah tabaarakallah. Akkanuma goone ka. Maashaallah. Aga mana argannu jenne. Amma argatta abshiri yaaleen jagi. Wallahi manuma ufii wayya jenneeti manuma duraan kitaaba keessa isinii quraana kitaaba tafsiira moomawome siira nabiidhaa isin qaraasinu keessatti meeshaa asumaan gurree asumaan taraa kolfina yoo an taraa kolfee gadi ba'e isin illee taraa kolfitee gadi baati bakka itti kolfinu hin qabnu. Manni ammallee widdii bada jara manni widdiidha mana saaloona
mana lama fudhachuu birrii kuma afur nama kuma shan nama gaafatanii jira. La ilaha illallah rabbiin waa laaffisu. Wallahi namni rakkatee jira. Yes, rakkatee Wallahi rabbi haala. Namni akkuma waggaa lamaan kana kanatti. Wallahi baay'ee dabalee mana lama birrii kuma shani wallahi manni lama birrii kuma shani. Sanuu xinqaa meeqaa yoo argatan wallahi hin argamu sanuu akkasittuu hin argamu. Haguma argannu jennee akkana goone inshallah rabbi barakaa haa godhu mana bal'aa rabbiin nutti haa ijaaru inshallah. Ammaaf ammoo isinuu yaanne jennee bara gara keessaa yaanne jennee mana keenya banannee isinitti seenne. Sirrii jirti. Sheeka keenya inshallah ta'ala yoo gede nu ummati baalee pirogiraamii addaa qabannee akkasitti inshallah yeroo gede mana isanti ijaaru eenna inshallah du'aa nu godha. Inshallah rabbi barakaa isinii haa godhu. Nu jajjabeessuu hin dagatina akkasuma akkuma amma dura nu cinaa dhaabbadhaa nu jajjabeessaa yaada keessan koomentii jala nu barreessaa isin jenna koomentiin keessan hamilee keenya waan ta'eef akkasigaa nagarra nu jiraadha baay'ee.